naannummaa dhaabuu yoo barbaadan taate gandee safara keessanii irra qabsaa. Namni arsii tokko ka'ee hoggaa Wallagga irratti bushaasha haa ta'u hunda caalaa kan nama sana afaan qabu nama arsiidhaan. Gaafa namni Harargee tokko ka'ee nama arsii irratti afaan dheerate ka dura dhaabbatee sammuu qabu nama Harargeedhaan. Namni Wallaggaa tokko ka'ee hoggaa arsii maqaa tureesse ka dura dhaabbachuu qabu waa'ee dhuffalee gaabii duraan dabalatee deemu haala qilleensaa itti garuu hawaasichi akkamiin ilaala namni gammoojjii nama baddaadhaa ka huccuu hedduu qabu hoggaa arge akka gowwaatti ilaala. Warri baddaa immoo akka nama huccuu hedduu qabne akka salphaatti ilaala jechuudha. Kanaaf kana akkamitti murnoonni akka fayyadaman irra deemnee ilaaluun barbaachisaadha. Qabsoon kun hoggaa eegaltu darbe Torontootti dhiyeessaa ture nan fakkaate. Qabsoon kun hoggaa eegaltu revival stage jennu irraa eegale. Dadammaqiinsa irraa eegale. Uummanni keenya akka wal beeku akka wal baru akka jabaatee dhufu gochuu irratti hojii hojjetamaa ture. Eeggadda kaasee ture. Garuu torbaatamoota keessa qaroomina qofaan akka ta'aa ture. Qaroomina qofaa miti yookiin immoo uummata dadammaqiisuu Oromummaan dagaayisaa dalagaa ture. Cinaa biraatti immoo waan Oromummaa quucarsaa qancarsaa qoqqoodaa dalagaa ture. Sochiileen positively contribute godhan akkuma jiranitti kun immoo jiranii jechuudha. Keessattuu eega qabsoon jaarmee siyaasaatiin hoogganamu torbaatamoota keessa madde gara fuulduraa dhufee booda yeroo duraatiif Oromoon wal dorgomuu eegalee jechuudha. Aangoo irratti aangoo hooggansa jaarmaa irratti wal dorgomuu dhufuun keessattuu immoo hoogganoonni ciccimoon torbaatamoota keessa nurraa dhumuun hoogganoonni bakka sanii hin madaalle ol bahuun efficiency hooggansaa leadership efficiency hir'isaa waan deemeef namni immoo waan dalage waa agarsiisuu gaafa dadhabe loyalty efficiency osoo hin ta'in loyalty amanamummaan sadarkaa itti nama walitti fiduurra waan ga'uuf qabsoo Oromoo keessatti sadarkaa hoogganaatiirraa kaasee murnummaan dhalachaa dhufu murnummaan sun immoo naturally default position itti deemaa jechuudha. Default position hoggaa jennu kan hin reefu isiniin jee qoqqoodama uumamaa kan gosaa fi kan lafaatti deemuudhaan naannummaan dhalachaa dhufee jechuudha torbaatamoota keessa. Kanaaf saddeetamoota keessa qabsoon Oromoo qancaruu fi naannummaan dawartiin ni shaakala. Gara tokkoon naannummaan qoqqoodamsi qabsoo quucarsaa qabsoon quucaruun immoo naannummaa fiid godhaa ture jechuudha. In the 80s waan dheengadda Facebook irratti akka paaltuu irra dhufe seenaa waan durarraa eegalee dhiigni Oromoo irra jigaa ture akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. 91 booda immoo bifa ajaa'ibaatiin tokkummaa fi Oromummaan dagaaguu eegalan. Dargiin kufuun Oromiyaan jaaramuun qubeen dhufuun mirqaanni yeroo san dhufe sun murnoonni yeroodhaaf illee taatu akka walii dhiisanii fi Oromummaan murnummaa caaltee Oromummaan naannummaa caaltee yeroo itti dhufte ta'uudha agarra 91 keessa. Keessattuu immoo wantoota boodarra murteessaa jiran kan torban darbe dhiyeesse qubeen wal ga'uun Oromiyaan jaaramuun birokiraayizeeshin of Oromoo kan jennuun qophiileen adda addaa qophiin yaadannoo aanolee qophiin odaa bultuu sagantaaleen guulallee godhamaa turan sun Oromummaa dagaasuudhaan naannummaa qaqqabuu danda'anii turan jechuudha. 91 booda immoo gara 80mootaatti deebi'e. Akkamitti 92 booda kufaatiin dhufe Oromoon mirqaanni sun jalaa cabuun wal sababsuudhaatti deemame jechuudha. Wal sababsu maal jammammaa ishee Oromoo injifannoo abbaan ishee hedduu mo'amuun immoo yataa maal jedha mo'amuun takkaa injifannoo fiduu dhabuun namu abbaa jechuudha waan keessan jiru abaluutu fide abaluutu rakkoo tana uumee gara injifannoo immoo abbaan ishee hedduu anaaf injifannoo tana fide namu irra wal saama injifannoo wal saama namni injifannoo lafa irraa dheessaa jechuudha 91 booda 91 namu nutu keessa jira nutu injifannoo tana fide irratti deemu ture waliin deemu ture 92 booda immoo quba waliin qabu ture jechuudha keessattuu immoo hooggansa gara fuulduraa jiru irra duuluunii fi duulli sana immoo hooggansa san qofa irratti osoo hin ta'in naannawa hooggansi sun keessaa madde
bushee surratti turee surratti duulli godhamaa ture jechuudha. Kanaaf barri sagaltamoota akkasumas kumni lamaan bara Oromoo keessatti qoqqoodamsii fi naannummaan akka malee cimee dhufee akka ture hubachuu dudduuba deebi'anii wal yaadachiisuun barbaachisaadha. Barri kun baroota murnoonni siyaasaa hedduunis Oromoo keessaa itti biqilan, bara jaarmeewonni itti adda faffaca'an, bara hoggansinis adda itti baba'ee walirra gaarreeffataa fi walitti itti duulaa ture ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Lammaffaa barri wanni naannummaa akka malee hammeesse sagaltamootaa fi kuma lamoota keessa qabsoonii fi qabsaa'onni akkasumas jaarmeenii siyaasaa ummata isaa keessaa bahee biyya alatti maxxantummaa argachuun biyya alaati irratti isinillee asin turtanii daasporaa irratti hirkachuun daasporaan immoo risoorsii xiqqaa waan qabuuf the competition over resource over very scarce resource naannummaan bal'inaan akka babal'ataa deemu godhee maaliif namuu waan kutachuudhaaf gruppii isaa ijaarrachuun fi nama walirra kakaasuun bifa saniin cimaa deeme. Kana qofa osoo hin ta'in sirni mallasaatis qoqqoodama kana daran babal'isuu irratti hojjetaa ture bara sagaltamootaatii fi barri 2000 yeroo naannummaan Oromoo keessatti baay'ee itti dagaagedha. Kunuunti qoqqoodamni kunuunti 80 irraa dabalee dhufee ifan baane ture. Jaluma jala qoqqoodama malee namni afaan baasee walitti hin duulu ture. 2001 qoqqoodama shaniif qacaa jiran ni yaadattanii bara san keessatti naannummaan hedduu gadi buutee ummata addaan qoqqooddee jaarmaya siyaasaa qofa osoo hin ta'in jaarmaya amantiif jaarmaya hawaasaa sadarkaa adda qoqqoodutti itti seenti. Yeroo laafinni Oromoo keessaa rakkoon Oromoo keessaa akka malee itti saaxilamee alagaanis itti fayyadamuu turte akka ta'etti yaadachuun barbaachisaadha. Mootummaan yeroo saniitis kanatti carraa fayyadamuudhaan aangoo fi dheereffachuu danda'e. 2008 inumaa uni hammaata. Keessattuu warri dargaggeeyyii kana yaadadhaa. Harree ugaa hamileen isin tuqamu tatanarra hamtuurra akka dabarre akka yaadattaniif hin duuba isin geessi. 2008 namni akkanatti agartan kun taaziyaa waliin dhaquu sadarkaa itti dhaabee ture. Buna wajjin dhuguu sadarkaa Starbucks tokko seene tokko hin seenne keessa turre beektanii. Ni beektanii achirraa kaanee jechuudha. 2008 yeroo akka maleetti sabni keenya naannoodhaan itti qoqqoodamee hedduu ummata keenyatti miidhe ture. Wanni agarru maali? 70moota, 80moota, 90moota akkasumas 2000 keessa wanni agarru maali? Naannummaa maddisii lama. Tokko haala uumamaati gosaa fi qubsuma lafaatiin rabbiin uumuu isaati. Lammaffaa sirni siyaasaa fi sirnummaan keenyas akkaataan itti daayivarsiitii maaliif godhe rakkoo uumuu isaati. Hoggaa jeneraalii hoggaa laalte qabsoo saba keenyaattis taatee qabsoo saba biraa keessatti bu'aa buusuu dhabuun aarii abdii kutannaa walirratti abdii kutachuu kollaasoo kollastiin self esteem kajennu kana fidaa jechuudha. Confusion uumaa jechuudha nama keessatti. Yeroo kana ummanni adda qoqqoodamuu jaarmeewwanni siyaasaas ummata waliin qabanii deemuudhaaf waan sharafan waan hin agarsiifneef addaan qoodanii deemuu irratti xiyyeeffatan jechuudha. So 70moota naannummaan keessatti Oromoo keessatti 70moota irraa kaastee biqilaa guddachaa dhufte 2000moota keessa 2001 2008 affarroo baaftee qabsoo Oromoo nyaachaa turte. Qabsoo Oromoo akka malee miidhaa turte 2000moota keessa. 2012 as hir'ataa suphamaa dhufte. Akkamitti suphamte? Somehow keessatti Oromoon biyya alaa waan gara fuulduraatti irratti walii galuu dadhabnaa waan durii irratti walii galuudhaan murteessite. Nostalgia as tactical tool of healing ka jennu kanas yoo yaadattan qophii afran kalloo qophii Maccaatuu Lamaa qophii Baalee qophii Alii Birraa qophiin 2000moota keessa godhamaa ture sun yeroo duraatiif Oromoon addaan facaatee qabaleen teessu waliin dhuftee yeroo wal agartee turte jechuudha. It's very fascinating. Waan gara fuulduraa irratti waan amma irratti walii galuu dadhaban hoggansa amma irratti walii galuu dadhaban taa'uftaa amma irratti walii galuu dadhabaniif waan kaleessa ta zamana dukkanaa ta zamana hamtuu san irratti walii galchuu hin danda'amne 2012 irraa kaasee namni keenya walitti deebi'uu waliin haasa'uu wal dhaggeeffachuu
hoggana amma irratti walii galuu baatu hogganoota wareegaman irratti sochii har'a irratti walii galuu baatu sochii kaleessaa irratti walii galuu irratti dhufe. Itti aansee maaltu dhufe keessattuu 2013 irraa kaasee sochii yaadannoo durii irratti aansee maaltu dhufe successful campaign gochuun eegalee jechuudha. Fakkeenyaaf sochii boycott Baddallee Oromoo First Oromiyaa xiyyaa kanaa caaluufaa godhaa turan sun Oromoon bal'inaan akka walitti dhufuu fi dadammaqiinsi bifa haaraan mirqaanni bifa haaraan shurufkaan Oromummaa bifa haaraan yeroo itti dhufte akka taate yaadachuun barbaachisaadha. Nostaaljiyaa yaadannoodhaan uummata mataa walitti deebi'e. Duula xixiqqaa garuu effective ta'e. Kana qabadhaa. Duula xixiqqaa garuu effective ta'e hojii agarsiisuu eegalee bu'aa agarsiisuu eegalee. Maaliif jedheefu injifannoo abbaan si hedduu mo'amuu iyyataamaadhaan injifannoo xixiqqoon namuu akka walitti dhufee irraa qiqqicatu akka keessatti hirmaatu akka mileensaa ka'u goote jechuudha. Keessattuu sooshaal miidiyaa irra turtanii beektanii injifannoolee xixiqqoon tun dadammaqiinsa namni keenya akka walitti dhufu goote jechuudha. Sanboota Oromoo Pirotestii seene qabsoo qeerrootti seene qabsoo qeerrootti ergaa seennu tokkummaan daran cime yeroodhaa gara yerootti injifannoon dabalaa dhufuudhaan Oromummaan gandummaa caalte Oromummaan naannummaa caalte Oromummaan murnummaa caalte itti baate akkasii zamana qeerroo sana. My point. Success hojiin cimee hoggaa deeme injifannoon hoggaa argatamee deeme tokkummaan ni cima Oromummaan ni cima. Gaafa dadhabbiin dhufe laafinni dhufe immoo qoqqoodamtini dhufa gandummaan dagaagaa deemti. Hangamma wanni inni godhaa ture dubbe mana isin haa kennaa ture dubbi jabduu amma isin eegala. 2018 laaftutti laayyootti hin fudhatina. It is a watershed moment. Fuulduree Oromootiif Itoophiyaatiif barri akka murteessaan 2018. Tokkummaa keessoo keenyaatiifis itti fufiinsa biyya saniitiifis akka murteessaadha jedhee kaniin jala sararee haasa'uu sababan qaba. Kana keessaa tokko 2018 dhimma naannummaaf gandummaa Oromoo irratti dhiibbaa inni godhe ilaaluun barbaachisaadha. Reefu maaliin jee hawaasummaan kamiyyuu primitive society jennuun society durii san ka wal keessa hin deemne ka karaa makiinaa keessa hin jirre ka bilbilli keessa hin jirre ka wal hin beeyne laga gamaa gamana hoggaa jiraatu bakka wal qunnamtiin hin jirretti they develop prejudice waan jennuun wal si'atu ummanni gaba sadii sun badaadha ijoollee ittiin wal sodaachisaa turanii nuti si fudhatanii siin deeman prejudice is natural ummanni wal hin beeyne tokko gamaa gamana taa'u waan walii waan hamtuu theory man ummataa hoggaa deeme gaafa waan irra wal dorgomu resource gaafa dhufe gara walitti bu'iinsaatti dhufaa jechuudha. Prejudice itti deema jechuudha gara negative attitude uumuutti deema. Negative attitude sun immoo gaafa aangoodhaan walitti dhufu. Fakkeenyaaf gosti lamaa waggaa wal bira jiraatte gosa lamaan san keessaa tokko gaafa aangoo argate aangoo sanitti fayyadamee dantaa isaa olaantummaa isaa mirkaneessuudhaaf jibbaa'uu takkaa'uu rakkoo hubannaa kaleessa qabu san uummata irratti jechuudha. Kanaaf prejudice plus power brings discrimination. Elaa jiran qabsoo gaafa aangoon qabaatisan gaafa aangoo qabsoo qofa ture sanis hoggansi hamma danda'etti nama naannoo isaa nama isa fakkaatuuf marsuudhaan ka biraa ofirraa dhiibuun qabsoo laaffisaa ture. Amma immoo aangoon murna tokko harka galee jiru. Murna tokko harka galuu sun immoo naannummaan kaleessa waluma abaaruu, wal qoqqooduu, addaan fagaachuu, walitti buufachuu turte sun gara wal miidhuutti ce'utti jirti jechuudha. Kana naa qabaddaa. Gaafa aangoon hin turre san leeccalloo xixiqqoo isin irraa butatuuf namni ol lola. Aangoo ittiin wal miidhullee qabu yoo dirreetti ol ejjeese malee. Amma garuu aangoon galuun carefully manage yoo goone malee naannummaa daran babal'inuu qofa osoo hin ta'in diinummallee fiduu akka danda'u hubachuun barbaachisaadha. Dabala durii san keessattuu 2018 dura
state wanni jennuun mootummaa wanni jennuun aangoon siitii fi qabeenyi steetiin biyyattii sanis harka ormaa harka alagaa waan tureef yoo xiqqaate diina waloo qabne jechuudhaan Oromoo walitti fiduu hin danda'ama ture. Amma garuu sun hin jiru. Diina waloo irratti tokko ta'uullee baay'ee ulfaataadha jechuudha. Amma naannummaa irraa hedduu of eeggannoon wanni barbaachisuuf it could be very dangerous. Maaliif? Aangoon harka garee muraasaatitti naannoo tokko irraa dhufaniitti seene alligeeshinni jiru hamiif komiin jiru kun gara hamaatti guddachuu danda'a. San qofa osoo hin ta'in kaleessa tarii tooftaa qabsoota irratti hoggana qabsoota irratti adda baana ture. Har'a garuu waan irra wallol waan qabatama tangible power and resources jira jechuudha. Kun wal miidhuu bira dabree gara wal waraansaatti fiduu danda'a jechuudha. Kana hubachuu barbaachisaadha. San qofaa miti. Akkaataa gartuun aangoorra jiru diversity Oromoo keessa jiru kana itti fayyadamuu qofa osoo hin taane akkaataa warri sirna jijjiiruu barbaadu dubbii fireem itti godhee ittiin qabsaa'us naannummaa daran babal'isee gara siviil waariitti geessuu danda'a. Geessaas akka jiru hubachuu barbaachisaadha. Naannummaan parokiyaalizim jennu kun Oromoo keessatti qofa miti saboota hedduu keessatti Irish keessatti warra adda addaa keessatti mul'ataa ture warra ollaa keenya keessatti ni jira. Inni babal'achuun isa sirriitti to'achuu dadhabuun maal fida? Hawaasni akka sirriitti waliin simanne akka wal keessa hin seenne dhoorga. San qofa osoo hin ta'in creative ideas wal dorgommiin dandeettiidhaan osoo hin taane beekumsaan osoo hin taane murna jaarrachuudhaan garee jaarrachuudhaan waan ta'uuf creativitiin hoggansi potentiaalii gaarii qabu akka hin baane bilook godhaa deemaa jechuudha. San qofa osoo hin ta'in walitti bu'iinsaa fi adda qoodamina gurguddaa irraa gara xixiqqaatti karaa banaa deema. Hammaataa yoo deeme yoo ammumarraa to'atamaa kan hin deemne taate immoo gara wal waraansa keessootti geessa. Kana Oromiyaa keessatti carefully already eegalaa arguu eegallee jirra jechuudha. Kan qofa osoo hin ta'in sabboonummaan saba tokkoo naannummaa to'attee eemartee sabummaa guddiftee deemuu yoo kan dadhabdu taate humna alaatiif illee ni saaxilamti. Humna alaatiif illee harka akka keessa garuu banti. Waggoota lamaan dabre sadeen dabre kana wanni agarre gamaa gamanaa kanaa jechuudha. Ayyee naannummaan qabsoo sakaalaa turte nu laaffisaa turte amma nu deemuu dandeenyu akka hin deemne nu dadhabsiisaa turte. Presenteeshinni waggaa 15 duraan godhaa ture sun qabsoo sakaalaa jirti. Naannummaan qabsoo sakaalaa jirti. Gandummaan qabsoo sakaalaa jirti. Fala itti haa barbaannu fayyadu ture. Amma immoo wanni jechaa jiru naannummaanii fi gandummaan sababni isii takka lama sadii. Gara fuulduraa immoo waan hangammaa argannee nu dhabsiisuu dandeessi. Oromummaa daran diiguu dandeessi. Alagaadhaan nu saaxiluu dandeessi. Wal waraansa hamaa keessa nu galchuu dandeessi. Kanaaf rakkoo naannummaan qabsoo bilisummaa qabsoo sabaa irratti qabdu irra aanuudhaaf keessattuu bakka amma qabsoon tun irra geessetti akkamitti deemuu dandeenya? Maal godhuu qabna? Ka duraa we need to have a very proper and deeper understanding. Gadi qorannee ilaalu maali eessaa madditi? Alagaan nu qoodaa qofa osoo hin ta'in hoggansa Oromoo tokko lama qofa nu qoodaa osoo hin ta'in kompleksitiin kun eessarraa dhufe kan jedhu. Hawaasni tokko walqunnamtiin isaa waliin haasa'in isaa cimaa yoo hin ta'in rakkoo wal hubannaa stereotype jedhuudha uumamaa. Kuni negative attitude takkaa prejudice uumaa deema. Prejudicein keessattuu hoggaa resource irratti wal dorgommiin aangoo irratti wal dorgommiin hoggaa dhufte gara wal jibbaatitti dhufa. Jibba takkaahu tuffii irratti aangoon hoggaa dhufte immoo gara loogiititti nama geessa. Loogiin immoo gara wal waraansaatti nama geessa jechuudha.
Toko kan. Lammaffaa saba Oromoo miliyoona meeqa geessan saba rabbii beekama. Amatu immoo dabala. Jaatama jechuudha. Sanuma awuran. Oromoo miliyoona dila kana qofa dhiisaati. Sabni miliyoona takkaatu rabbiin hoggaa uumu gosa gosaan uumeeti lafa adda addaarra uume. In any society, diversity is a fact, it's natural. Diversity balleessuun hin danda'amu. Gosa balleessuun hin danda'amu. Amantii balleessuun hin danda'amu. Baddaa gammoojjii kaabaa kibba bahaadhiyaa balleessuun hin danda'amu. Dongorri keessattuu naashinaalizimii maddi isaa gara bitaarraa leeftirraa ta'e uumu garaagarummaa uumamaan jiran kana akka waan hin jirreetti of amansiisuudhaaf yaaluudha. Garaagarummaan akka jiru diversitiin yeroo hundaa'u uummata keessa akka jiru diversity balleessuun akka hin dandeenye manage gochuu malee. Canada is a prime example. Manage gochuu malee balleessuun akka hin dandeenye amanee fudhatu dha baga hoggansi kan hawaasaas kan amantii irra jirus kan hoggansa siyaasaa irra jiru jechuudha. Hojiin dura maddumarraa rakkoon wal hubannaa rakkoon guddaa kan uumamu gareelee jidduutti rakkoon information hoggaan jiran information flow cimsuudhaan hawaasni akkanatti dhufee akka waliin mari'atu gochuudhaan rakkoo wal si'annaa akka uumamne gochuudhaan hojiin dura hojjetamaa jechuudha. Kalammata isin kan godhuu qabdan waan gosa takka irratti naannoo takka irratti hawaasa takka irratti murna tokko irratti jibba godhamu dura dhaabbachuun hojii biraati. Sadarkaa intellectuality sadarkaa hoggansaatti immoo hojiin hojjetamuu qabu. Saalfii ta'uu hin qabu. Islaama, Kiristaana, Arsii, Wallagga, Shawaa, Machaa, Tuulama, Boorana, Bareedu ta'uun akka waan qaanyiitti ilaalamuu qabu. It's a fact. Kana qofa osoo hin ta'in namni walitti qottisu akka walitti qottisu akka wal dhidhiibus dho'isaa miti. Dhodho'isuu miti. Dhodho'isaan maaliin fayyadu jedhama. Gadi baasanii irratti haasanii furmaata irraa barbaaduu barbaachisa. Kabiraa sadarkaa jaarmaa hawaasaatti haa taatu jaarmaa siyaasaatti we have to practice fairness. Sadaffaan you have to empower underdeveloped communities. Yeroo baay'ee naannoo tokko lama sadii wal lola kanaaf gareelee biraa fiduudhaan baalaansii uumuun ni danda'ama. Karaan biraa saboonni successful ta'an internal parochialism takkaa'u internal fishery internal qoodama keessoo kana irraa itti aanan national figure national narrative waan ta'e dhiyeessuudhaan fakkeenyaaf kaleessa bakka tokko dubbachaa ture waan Hayilamaariyaam Gammadaa fi Maamud Dammaqaa godhaa turan san ammas national figure uumuudhaan symbolism waan saba guutuu wal taasisu as baasaa deemuudha barbaachisaa. Inclusive narrative build gochuudhaan akkasumas to work towards just equitable and sustainable society. San I will explain a little more. Ela bakka amma jirrutti isin hin looytu. Sadarkaa hoggansaatti gadi buunee irratti ilaalaa jirra irratti ilaala. Oromoon bakka amma jiru kanarraa tokko naannummaan saba kana diigee waan hangamma argate akka dhabsiifne yoo ka barbaade taate. Daranuu walitti nayitee Oromiyaaf Oromoo akka hin diine yoo ka barbaade potenshaal guddaa qaba kana gochuudhaaf. Amantii ol naannootu Oromoo diiguudhaaf humna qaba. Kana hambisuu yoo ka barbaadu taate aangoon qabeenyi akkasumas dirqamni bifa fair and equitable namu akka gumaata isaatti akka humna isaatti waanuma warra Itoophiyaa irraa gaafachaa ture san Oromiyaaf Oromoo keessa practice gochuun karaa ittiin naannummaa to'atu. Warri negative ta'ee yeroo hunda nama walitti buusuu barbaadu ilmoon balaa yeroo hunda ni jiru. Ilmoo balaa dalagaa dhabsiisuu yoo ka barbaaddan taate jaarmaa hawaasaa jaartan keessatti waan maqaa Oromoo fi Oromiyaa jaaramtu keessatti qooda walii kaayaa deemuun gosa hundaaf teessoo hundaaf amantii hundaaf korniyaa hundaaf fair distribution hojjechaa deemuun barbaachisaadha. Keessattuu jaarmaaleen siyaasaa jaarmaaleen hawaasaa qaamonni mootummaa maqaa Oromootiif Oromiyaatiin socho'an hoggaati balbala bantee gasseentu Oromoo Oromiyaa fakkaachuun dirqama. Kuni qoosaa miti. Saba kana aarii waggaa meeqatiin aarsaa waggaa meeqatiin Oromoo Oromiyaan ijaaramuu dandeesseerti. Kana cimsanii yoo itti deemuun barbaachisu taate dhodhoisuun hin barbaachisu. Wanni maqaa Oromoo Oromiyaa jaaramte loqota hunda calaqqisuu danda'uu qabdi.
naannoo hunda calaqqisiisuu qabdi, amantii hunda calaqqisiisuu danda'uudha qabdi. Nama waggaa dhufu keessatti akka calaqqeetti asa mirar keessatti farquu danda'uun karaa ittiin ilma balaa dalagaa dheessuu keessaa tokko jechuudha. Lebbii ta'e garuu hoggansi Oromoo warri mootummaarra jirus warri mootummaa ta'uu barbaadus hawaasninis we have to manage the competition between the three. Itoophiyaa kan cimpu saba sadii. Oromoo, Amaaraa, Tigree waggaa 400. Wallola sadeeniitiitu tokko tokko cunqursuuf deemuutu rakkoo. Oromoo keessatti sadii jedhu. Maqaan dhaamoo sadii Arsii, Wallagga, Shawaa. Sadeen kun addaan eeguu barbaachisa. Addaan eeguu. Sadeen addaan eeguu. Warra hafe immoo haqa isaanii eeguudha barbaachisa. Kuni barbaachisaadha. Ninkijibe balcarra tanuma agamami. So Oromiyaa akka fakkaatu sadeen wal dura dhaabbatu addaan eeguu warra kaan immoo haqa isaa eeganii ol baasuun barbaachisaadha jechuudha. Kabiraa akkaataan itti naannummaa itti hir'isan Oromoon duruu qabdi. Ni beektaniin Oromoon gosa takka keessaa waliin fuutu. Gosa achi ceetee fuuti gosa biraatirraa. Maaliif beektani waa lamaati. Tokkoffaa waan saayinsiin ammayyaatu irra ga'e namni firri hoggaa ol fuudhe dhukkuba adda addaatiif saaxilamti ilmoon. Lammaffaan laga gamaa fuudhuun gosa biraatirraa fuudhuun walitti bu'iinsa hir'ifteeti firummaaf walii tumsa jabeessite. Akkasiini akkasuma dhalannee bara sirriitti himu warri haaliyyaa tuulama abbaan kiyyaarsi dachii noolee entummaatitti dhalannee guddate. Jarri lamaan kun wal fuudhanii jiraachuun noolee goosatan hin baanu warra afran qal'oo hunda noolee jedhanii nu biratti isanii galee. Isinitti hima tuulamni fi Arsii wal fuudhee Harargee keessa guddachuun nama keenyatti waliin dhiyeesse. Gara fuulduraa social engineering jedhama wanni kun. Hamma danda'ametti walirra tarkaanfatanii fuudhuun amma faashina ta'ee dhufee jira waan bareedaadha. Gosti gamaa gamanaa wal fuudhuun encourage godhaa ilmoon ta'esan dubrii keessatti akka heerumu encourage godhina achi fagaatee haa fuudhu bareedaadha. Oromoo keessaa gosa achi fagoodha. Biyya tana yoo qabdoo taate immoo Faranjiis Paakistaanis hunda yoo fuudhe bareedaa bira heddummeeffannaa jechuudha. Social engineering. Wanni biraa sabni hundumtuu Oromoo qofa osoo hin ta'in rakkoolee adda addaa kana keessa ni deema. Lammaffaa gara fuulduraa yeroo dhabe malee leenjii kennamuu jira. Hoggansa jaarmaa siyaasaatiifis, hoggansa hawaasaatiifis, dargaggooyyetiifis diversity management irratti sensitive akka itti ta'an leenjii kennuun barbaachisaadha. Amma immoo seriously ta'uun barbaachisaadha. Aangoo murna Oromoo tokko harka waan seenteef murni aangoo qabate sun naannoo tokkotti galee aangoo fi tiisuudhaaf naannolee biraa akka hin miine discriminate akka hin goone irratti qabsaa'uunii fi aangoon sun Oromoo hunda akka tajaajilutti dirqisiisuun irratti qabsaa'uun akkaataa itti naannoo dura dhaabannu keessaayi. Wanni biraa naannummaa dhaabuu yoo barbaadan taate gandee safara keessanii irratti qabsaa'a. Namni Arsii tokko ka'ee hoggaa Wallagga irratti ushaasha haasa'u hunda caalaa kan nama sana afaan qabu nama Arsiidhaaf. Gaafa namni Harargee tokko ka'ee nama Arsii irratti afaan dheerate ka dura dhaabbatee isa mormuu qabu nama Harargeedhaaf. Namni Wallaggaa tokko ka'ee hoggaa Arsii maqaa xureesse ka dura dhaabbachuu qabu nama Wallaggaadha. Gandee safara keessanii hidhadhaa. You need to tame and contain your village regionals. Maaliif gamaa gamana walitti deemna rakkoo mana keessatti eemarachuun garuu ni danda'ama jechuudha. Kabiraa jaarmeelee hawaasaa afooshaa, jaarmee dargaggoo, jaarmee dubartootaa, jaarmee wal gargaarsaa bifa adda addaatiin ijaaruun dimookiraasii ijaaraa jirra jiran. Jaarmeeleen akkasiin ijaaramuun
gareen tokkos naannoon tokkos amantiin tokkos qeen tokkos qorii oromootirraa dhiibamee akka namni humna itti kenna discrimination loogiin akka hin taane eemaluu irratti hojii guddaadha qabaa jechuudha. Waggoota dabre kana gara biyya alaatti abooshaaleen bifa adda addaatiin ijaaramuun amala jaarmaa siyaasaa baay'ee jijjiiree jira bara. Gara fuulduraatillee abooshaa bifa adda addaa jaarmaa bifa adda addaa eenyijoo bifa adda addaa ijaaruudhaan loogii irratti qabsaa'uu hoggansa achi keessaa baasanii naannoon hundi gosti hundi waan isiin mala qoriin oromiyaa guddoodha guddoo miti jaran qoriin oromiyaa guddoodha ilmaan oromoo hundaaf ni geesse wanni ilmaan oromoo safara takkaa wal geessee harkaan kan hundumaa uga nyaattu ijoolleen safara biraa immoo hulaa ala teessee tirichifirraa dhooftuuf hin jiru akkasini kanarratti hojjechuun barbaachisaadha jechuudha. Managing diversity is crucial. Sinitti nima. Kana hoggansi mootummallee dhaga'uu qaba. Hoggansi siyaasaa keenyatti dhaga'uu qaba. Ani amma dubbiin naannummaa hoggaa baatu isin rifattan. I like it. Waan yeroo baay'ee ukkaamsinee mana keenya keessa murumsinutu dirre gadi ba'e Oromoon hoggas rifattee waan san suphuudhaaf deemti. Naannummaa takkaa'uu diversity Oromoo kana properly manage gochuun lola Oromiyaa keessattis ta'ee Itoophiyaa keessa godhamaa jiru kana dhaamsuudhaaf qulfiin tokko Oromiyaa Oromoo jidduutti dubbii naannummaa to'achuu nagaa Oromiyaatii fi kan biyyaa fiduufillee waan barbaachisaa tokko. Lammaffaa waan hangammaa waggaa 50 kana arganne Oromiyaa ijaaruu Oromummaa waan adda addaa arganne kana consolidate gochuudhaaf wal jidduutti tokkummaa cimsuun diversity keenya properly manage gochuun it is important for consolidating what we have gained so far. Kasadaffaa legitimization dha. Deenga dirti meetiin jiru. Eessaa kaanee 2018 irra eessa geenya waa sadii hojjechuu osoo qabnu dankaraan irra ga'e. Aangoo qabachuu consolidation and legitimization. Legitimization fi sirna dimokiraasii haqa qabus Oromiyaa keessatti taatee Itoophiyaatti ijaaruudhaaf naannummaa Oromoo keessatti bibbiqilaa jiru kana deebisuun barbaachisaadha. Dhumarratti maal isiniin jedha? Hin sodaatinaa. Ila rakkoo Oromoo keessa jirtu nuti haasofnee furuu hin dandeenye waan akka jirtu. Rakkoo furmaata hin qabne Oromootti rabbiin buusu beeka. Ka qeensasitti ka cittoositti uume maal siisanne qeensasii uume. Kanaaf Oromoo keessatti hoggaa dubbiin gandaa kaate baaraguu osoo hin taane sababa isii ilaalanii sababni isiitis keessattuu yeroo amma jiru kanarratti aangooniif riisoorsiin dhufuu hubannee kun ammoo improperly fayyada hojiirra oollan loogiidhaaf hojiirra oollan garee tokko duroomsee garee biraa dhiibuu irratti hojiirra oollan Oromiyaa Oromoo akka diigu beekuudhaan namu wal hubannaadhaan jallaqee fi to'achuudhaan walii obsuudhaan wal hubachuudhaan yoo ka deemnu taate gandummaa firraa gaqqabaa Oromummaa ol qabaa naannummaa gaqqabaa Oromiyaa gaqqabaa bakka garaa keenyaa ni keenyaan jaa galatoomaa taafte gaafi deebi tole deebinaa nagaa na dura.
tokko